Dubartiin kun qoricha ishee fudhachuuf gara mana yaalaa yoo deemtu akka tasaa jaalalleen ishee waggoota 5 du'ee ture dhuguma lubbuun akka jiru hubatte. Akkasumas cinaasaa dubartiin ulfaa tokko akka jirtu argite. Dubartiin kunis ija ishee amanuu dadhabdee isa duukaa fiigde. Haa ta'u malee jaalallee ishee kun bakka inni bu'e dhabde. Yeroo tokko lamaan isaanii hiriyoota jaalala guddaa waliif qaban turan. Akkasumas jaalalleen ishee kun gaa'elaaf illee kaadhimatee ture. Haa ta'u malee akka carraa ta'ee ergama waraanaa tokko irratti namichi kun dhoohinsaan du'e jedhamee fudhatame. Haati mucaas dubartiin kun gammachuu mataa ishee akka barbaaddu gorsitee turte. Haa ta'u malee isheen reeffa isaa waan hin argineef dhuguma du'e jettee amanuu didde. Yeroo hundumaa lubbuun akka jiru amantee ture. Dhumarrattis waggaa 4 booda dubartiin kun jaalallee ishee deebitee argite. Shakkii ishee mirkaneessuufis dubartiin kun haamilee ishee cimsattee gara mana namichaa deemte. Yeroo isheen balbala rukuttu garuu wanti isheen argite suuraa namichaa maatii isaa waliin ka'ee jirudha. Yeroo kana ture dubartiin kun jaalallee ishee dhuguma lubbuun akka jiru dhugaadhaan kan amante. Osoon dhufne ta'ee maatiin isaa guutuun uwwifamte ture. Dubartiin kunis yoo kana argitu dhugaa sana saaxilte. Haati namichaas naasuudhaan ilma ishee mataa isaa irratti miidhaan akka ga'ee fi dandeettii waa yaadachuu isaa guutummaan guutuutti akka dhabe ibsiteef. Kunis dhukkubbii guddaatti fide. Haati isaas humnaan waan darbe akka yaadatu gochuu waan hin dandeenyeef akka isa dhiistuuf dubartii kana amansiifte. Hundaafuu maatiin isaanii amma gammachuudhaan jiraachaa kan jiran yoo ta'u ilmi ilma ishees dhalachuuf jira. Haa ta'u malee dubartiin kun ammallee abdii kutachuuf fedhii hin qabdu ture. Yaadannoo waggaa 7 isa waliin qooddatanis irraanfachuu hin dandeenye. Yeroo sanattis namichii fi haati manaa isaa gara manaa deebi'an. Yeroo kana argitus haati isaa battaluma sanatti dubartii sana ari'uuf yaalte. Haa ta'u malee haati manaa namichaa hundi isaanii firoottani jettee waan yaaddeef dubartii sana irbaata akka nyaattuuf affeerte. Namichis miira tokko malee akka nama hin beekneetti dubartii sana bira darbee deeme. Kunis dubartii kana onnee ishee cabse. Minjaala irbaataa irrattis namichi akkamitti ishee fi dubartiin kun akka wal beekan haadha isaa gaafate. Osoo dubartiin kun hin dubbatin harmeen isaa dubartiin kun intala kiristinnaa ishee ta'uu ibsite. Namichis battaluma sanatti obboleettii jedhee waame. Dubartiin kunis erga kana dhageessee booda baay'ee miira keessa galtee kaadhimaa namichaa yeroo dheeraa duraa akka turte nama hunda duratti dubbatte. Haati namichaas irra deddeebiin ishee dhaabuuf yoo yaaltu dubartiin kun guyyaa tokko namichi yaadannoowwan kanneen yaadachuu danda'a jechuun dubbatte. Haa ta'u malee namichi dubartiin kun waan qoosaa jirtutti fakkaatee akka of ibsitu itti hime. Isheenis erga kana dhageessee battaluma sanatti dhaabbattee seenaa guutuu jalqabaa haga dhumaatti himte. Jechoonni ishees haadha manaasaa bakkuma sanatti rifachiise. Namichis yoo kana argu eenyullee maatii isaa akka diigu waan hin eeyyamneef battaluma sanatti dubartii sana ari'e. Kanaaf haati namichaa dubartii kana cinaatti fudhattee ilma ishee dhiistee ofii isheetiif jireenya gammachuu haaraa akka jalqabdu amansiifte. Haa ta'u malee dubartiin kun sana fudhachuuf fedhii hin qabdu ture. Maaliif kan isheen abdii kutattuu ta'uu qabduuf? Maaliif namichi kun jireenya ishee waggaa 11 erga dhuunfatee booda akkasitti ishee dhiise? Dubartiin kun fudhachuu hin dandeenye. Namicha yeroo baay'ee arguu akka dandeessuun mana isatti aanu kireeffatte. Dandeettii waa yaadachuu isaas deebi'ee fi akka ishee yaadatus eegaa turte. Namichi garuu yaadannoon dhabe tokkolleen akka hin jirree fi nama akka ishee sababa hin qabne gonkumaa akka hin jaalanne ifatti dubbate. Yeroo sanattis hojjetaan meeshaalee ishee ol galchaa fi ture tokko akka tasaa suuraa tokko lafatti buuse. Namichis fuudhee ilaale. Suuraanis yeroo lamaan isaanii wal dhungatan ture. Callisuu namichaas yoo argitu suuraan kun erga wal baranii torbeetti kan kaafame ta'uu isaa ibsiteef. Akkasumas namichi yoo waa yaadate gaafatte. Haa ta'u malee osoo inni deebiin kennin mataan isaa dhukkubbii hamaan qabame. Akka carraa ta'es haati warraasaa yeroo dhuftee isa fudhattee deemte. Sana booda dubartittiin kun yeroo baay'ee carraa dhiira sana waliin wal quunnamuuf dhuunti turte. Namichi garuu ija ishee keessa ilaalee iyyuu hin beeku. Guyyaa tokkos hoogganaan dubartii sanaa dhaabbata namichaa wajjin akka hojjettuuf ramade. Osoo eegin ammas namichi dogoggoraan ishee hubate. Namichis isheen isatti maxxanuuf yaalaa akka jirtuu fi itti yaaddee gara dhaabbata isaa akka dhuftetti yaade. Hojjettoonni isaalleen erga kana dhaga'anii booda waa'ee dubartii kanaa odeessuu jalqaban. Namichi silaaniitii qaba. Isheen akkamitti waan akkasii gochuu dandeessi jedhanii dubartii kana qeeqan. Akkuma kana dhageessanis dubartiin kun jireenyi dhuunfaa fi hojiin gonkumaa akka waliin hin deemne falmite. Namichis erga kana dhaga'ee booda deebiin qophii kontiraata mallatteessuu irratti akka argamtu salphaatti ishee beeksise. Qophii sana irrattis hiriyyaa daree isaanii durii tokko wal argan. Hiriyyaan daree sunis akkuma namicha argeen waa'ee bara durii yaadachuu jalqabe. Akkasumas seenaa isaan lamaan gidduu jirulleen kaasee dubbate. Haa ta'u malee namichi dhaga'uu waan hin barbaanneef dubartii biraa akka fuudhe kallattiin ibsee fi biraa deeme. Dubartittiinis ariitiidhaan fiigdee isa dhaabde. Isheen akka dandeettii yaadachuu isaa deebi'uuf barbaaddus namichi garuu isheen fedhii ofittummaa isheef socho'aa akka jirtuu fi fuuldura isaatti agarsiisaa akka jirtutti hubate. Kanaaf tuffatee biraa deeme. Yeroo kana ture dubartiin kun tarii kana booda jireenya namichaa keessa seenuu akka hin qabne kan hubatte. Qophii walii mallatteessuu sanarraa yoo deebitu akka tasaa namichi yoo haadha warraasaa waliin deemaa jiru argite. Isheenis bira deemtee waan hunda ibsuuf barbaaddee turte. Haa ta'u malee lamaan isaanii akka waan isheen arginiitti fakkeessu. Yeroo gara mana amantaa deemanillee sadan isaanii akka carraa walitti dhufu. Yeroo kanas namichi dubartiin kun akkasitti sababa maleetti ta'uu ishee yoo argu haadha manaasaa duratti dubartiin kun isarraa akka fagaattuu fi isatti dubbachuu akka dhaabdu itti hima. Kana ta'uu baannaan ammoo akka isheen ibseef. Erga akkas jedhee boodas haadha manaasaa waliin deema.
lamaan isaanii akkasitti wal jaalachuu isaanii yoo argitu dubartiin kun gammachuu nama biraa jeeqaa akka jirtu hubatte. Gammachuun kun garuu kan ishee ta'uu qaba ture. Itti aansuun dubartiin kun miira gaabbitiin gara manaatti deebite. Yeroo suma bilbilli hoogganaa ishee irraa bilbilameef innis yeroo hojiitti hoogganaa waliigalaa dhaabbatichaa dhiphisaa akka turtee fi dhaabbata isaanii irratti dhiibbaa akka geessiste ibseef. Yeroo kanaa kaasis dubartiin kun hojii irraa dhorkamte. Dubartiin kun ibsuuf yaaltus hoogganaan ishee dafee bilbila irratti cufate. Isheenis hedduu gadduun guutummaatti namicha sana dhiisuuf yoo jettu akka tasaa namni tokko balbala ishee rukute. Isheenis yoo balbala bantu namichi sun dhaabbatee ture. Maal qabaa garuu dubbii yeroo barbaadu baanne rabbi naa nyaatu. Amma qalaaltee ittiin bohaarte sana booda laayikii gootu fooloon gootu xaragdee bira dabartee hin baata chaanaalii kana keessa maal sitti nagaamu bannaati maali akkasitti lafaa jirra maal taayoo fooloo goote YouTube koo subscribe godhime YouTube keessa seeniti afaan Oromoo movie recap jedhi search godhi sana booda subscribe godhime nama 500 seenuuf deemna maal rakkoo qaba maali yeessisoo diroomi maali ittiin hojjenne doolaara xiqqoo saataa ta'uu kaffaltee maal rakkoo qaba maal qabaatis giftii koo seeni subscribe godhime TikTok kanas follow godhime filmiiwwan hedduu fidaa jira. Waan salphaamatti akka salphaatti sin dhufu viidiyoo edit gochuusaa afaan keenyatti jijjiiruunsaa baay'ee ulfaata dhugamaan hojii baay'ee namatti fudhata garuu immoo nu jajjabeessisan yoo na jajjabeessitanaani wanna hin hojjenne qabu. Kanaafuu na jajjabeessaa maal rakkoo qaba maalinni dubbii wal barbaaduun bu'aan qabu subscribe godhaa. Baay'oo keessa seenatti subscribe godhaa YouTube koo yookaan immoo afaan Oromoo movie recap jechuun search godhaa YouTube irratti sana booda isiniif dhufa nama 400 wayii qaba 500 seenna subscribe godhaa. Amma tan.